Naqamtee kumsaa morii lafti dhaabbatan gabaadha. Naqabde gomjaan horii namni abdatan badaadha jedhameeti kan maakamu. Seenaa hundeeffama magaalaa Naqamtee jaarsoliin biyyaa qorattoonnii fi artistoonni maal jedhu laata? Geerarri jedhu geerarri maal la gorsu nayyuu garaan hin obsu namni geerareen kumne kunoo biyya koo jira baddaa Naqamtee jiraadha. Naqamtee kumsaa morii Naqamtee kumsaa morii Naqamtee gurjaan horii Naqamtee kumsaa caalaa kumsaa morodaa caalaa naqachiisee fuusisuuf ilma sooressaa caalaa qotee dilbii gurguruuf ilma gafaree caalaa. Magaalaa kana hundeessee Bakaree Godaanaa nama jedhamudha. Bakareen Godaanaa Amoo nama jedhamu bara 1829 jechuudha. Karaa torba daangaa adda addaatiin biyyoota adda addaa bakka geessitu magaalaa guddoodha. Kaash kirooppii guddaan naannoo kanarra kan inni jiru. Duudhaan uummataallee uummata saba jaallatu nama jaallatu heera uumaatiin nama uummata jiraatudha. Kumsaa Morodaa yookaan kan Bakaree Godaanaa fa'aa maqaa nama dhuunfaa nama beekamaa naannoo kana keessa turedha. Magaalaan Naqamtee yeroo jalqabaaf naannoo bakkee Jamaa Makkoo yookaan gabaa kamisaa iddoo jedhamutti kan hundooftee fi qe'ee torba kan qabdudha jedhan qorattoonni kunniin. Bakkee Jamaa Makkoo Dilaksoo Waaqoo Makkoo Dilaksoo kan jedhamu waamee naannoo Billoorraa gabaa qaba ture namichi kuni. Gabaa sana fidee har'a bakkee Jamaa lafa jedhamu kanarratti akka dhaabbatu godhe. Naqamtee kuni gaafa duraa bakkee Jamaa Makkoo irratti kan hundaa'e akka gabaa kamisaattidha. Hanni hundaa'e yeroo sana qe'ee torba ture qaba namichi suni Bakaree Godaanaa suni qe'ee torba ture. Qe'een torban kuni maqaan isaanii bakka inni saqeseef bakkee Jamaa Makkoo tokkodha, ganda tokkodha. Itti aanee Waachaadha. Itti aanee immoo Daaloo kan Migira Durreeti. Itti aanee Jaatoo Somboo Mukaraaraati. Itti aanee Qota Eggii Bookaati. Itti aanee Dargeedha. Itti aanee Qassoodha. Maqaa ammatti waamamaa jiru kanaan Naqamtee Gadaa Ootaa jedhee hawaame Kumsaa Morodaati. Mootichi Kumsaa Morodaa bara 1881 hanga 1916tti magaalaan Naqamtee akka babal'attuu fi carraan hojii bal'inaan keessatti akka banamu kan taasisanidha jedhan. Naqamtee Gadaa Ootaa namni jedhamu qe'ee bal'aa qabaatus haadha warraa fi dhala waan hin qabneef mootichi Kumsaa Morodaa magaalaan Naqamtee maqaa nama kanaatiin akka waamamtu kan raggaasisanidha jedhani. Lafa bakkanniisaa qasee kana jiraata ture haadha warraa hin qabu ijoollee hin qabu. Maqaan namicha kanaa maqaa beekamaa ture. Kanaan maqaan kuni akka hin banneef Kumsaan namichi kun ijoolleen qabu ittiin hin waamamu maaliif maqaa kanaatiin inni immoo nuti waamnu maqaan inni yoo du'e du'aa ol daandoo kana keessatti nama beekamaadha. Maaliif maqaa isaatiin hin waamamu kan jedhuun murteessanii maqaan magaalaa Naqamtee Gadaa Ootaadhaan akka waamamtu godhani jechuudha.